Nagaa isiniif haa ta'u, akkam jirtu nagaa keessanii obboloota koo chaanaalii Alamtuu jalatti argamtan baga jiraattanii ana nagaa kooti galata Waaqayyoo baga nagaa taatan isiniin jedha. Egaa har'ammoo viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufe. Viidiyoon kun viidiyoo ajaa'ibaati. Laayikii sheerii gochuudhaan akkasuma warroonni maatii naaf hin taane maatii naaf ta'aa isiniin jedha. Jara tokkotu gaa'ela geggeeffachuudhaaf wal samaannate. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana carraan akkanaa kun tarii mana keessan dhaqqabuu danda'a. Keessatti warra gaa'ela hin godhanne akkasuma warroonni gaa'ela godhatanirree wanta akkanaa kun jiraachuu danda'a isiniin jedha. Innaa obboleettii tokko laala jaroota arabaa kana gaa'ela kaadhimmatee inni kaadhimasaa bira dhaqe jechaadha. Inni qamisii jala taa'u kun immoo beelloo jala taa'u kun immoo maal akka inni eegu naaf hin galle, maal gochaa akka achi seenee maal gochaa achi dhaqee dubbiin cimtuudha jechaadha. Inni kun kaadhimasaa bira dhufee babbareechitee tottolchitee yommuu har'attu tiraafikii haaraan tokko immoo dhufee inni dhufnaan isa wajjin haasaa dhattee achi booda otuma isa wajjin haasaa jirtu kaadhimni ishii kun inni eeggachaa jirtu kun dhufee kaadhimni ishii kun yeroo inni dhufu bakka isa jalaa barrii bantee barrii jalaa bantee irratteetu ofii isa sanammoo isa mana keessaa keessumminatti dhufee riddeetii ta'uudhaaf dhufe kun immoo eenyu jala galee akkuma argitanii beelloo jala seensiste. Kanarra beelloo ishii walal gooti. Maal dhossitaa jedhaan inni immoo maal dhossitaa maa inni rakkoo jiraayii maal dhossitaa edhaanii hin gaafata. Ishiin immoo garuu homaa miti jettiini baay'ee homaa miti homaayyuu miti akkana garagari ugaanni jedhee akkana garagari nallaala gizee inni jedheeni homaa miti bee jettiini. Inni sun achuma jala taa'ee warratteetu yoona affaname jechaadha. Akkatti qilleessa fudhaturree dhabee jira. Hattuudha waan ta'eef hattuun maal seetan hin qabame jechaadha. Qabamee waan jiruufiyyuu kana iyyuu tooftaa beekti. Kanaaf beelloo jala gashite. Otoo tooftaa wallaaltee beelloo jala hin gashitu iyyuudha. Baay'ee isa sanatti inaasofte turte akka inni yeroo sanaafis irraa gadi ba'u hin gaggaafatti. Uffanni kee kun hin bareeda jedheetu yeroo inni itti dubbatu beelloo ishii kana yookaan ilaalu of eenyu jechuudhaaf jecha isa sanaa dhossiti. Inni sun jalmatti si'achee deebi'a. Luka lamaan gidduu galee dhaabateetu matseem jedheetu mataa inni sun. Inni kun immoo kaadhima ishiiti waan ta'eef isa wajjin haasofti. Inni immoo shakkee jira. Maal inni jedhaan wannatti na dhossitu maal inni ta'etu itti haasaa jira. Ishiin immoo yeroo kana homaa jettiin homaan dhossinette. Inni sun immoo amma eenyu jala seeneetu qamisii jala seenee uma dhaggeeffata waan isaan jedhan garuu gara itti ba'uu dhabe. Barriin garaachaanu barri karaa barrii sananii isa santu jira jechaadha. Abbaa dhimmaa yookaan abbaa gulummaa kan ta'e jechaadha. Inni beelloo jala taa'u inni abbaa gulummaa miti. Inni yoo argates waa xiqqoo argateetuma kan galu natti fakkaate akka kiyyaatti isiniin jedha. Garuu inni kun immoo abbaa kaadhima ishiiti waan ta'eef baay'ee uffata ishii lallaalee jajjajaa fi hapheet jedhaan ilaa uffanni kee akkam bareedaa jedhaan. Wantoota tokko fa'aa irraa fuudhaa fi amma kana isheen mucichuma sana dhoksuu yaaddi. Garuu hin dhoksuu yaaddi malee boodarra beektu hin mul'ata jechaadha. Maaliif mul'ata ammamoo yoo dhokate jedhee hin turu. Keessattuu warri haadha manaa namaatti hatuu kaattan gadi jedhaa isiniin jedha sirrii miti. Dogoggora kan qabu mee isa moo ishiidha jettu. Isa jala taa'ee shaama jala nyanyuu jala seenee jala taa'u kana qamisii jala seenee too dhoksite kana moo ishiitu dogoggora qaba. Dhiironni tokko obsa qabu mijoo laa otoo obsa qabaachuu baate dhaa godhatuma ilaalayyuudha. Inni kun garuu waan obsa qabuuf garraamii waan ta'eef amma kana sim jedheetuma wajjiniin haasaa maal dhossita jedhee. Inni sun yoon akka laalkunuu akkatti inni boo'uu imimmaan buusa. Boodarra gizee ga'e immoo hin qaaqa maal godhare. Kanaaf akkasisiniin jedha obboloota kiyya. Akkasitti ufiftee dhodhositus dhokachuusaa hin oolu.
Kanaafiyyuu isuma kanas siniin jechuu barbaade rakkateetti laal wantoota tokko illee jettiin maaliidhaaf fooliin natti ba'u jettiin gashiin akkasitti fooliin natti ba'u maalidhattiitu gaafatti maal inni ree jedhaani amma kana inni akka ishiin dhoksitu waan beekeefiyyuu xaraxareefiyyuu irra wil jettiin naannoofti irra kun immoo jala taa'ee jirta furri citeesi isa gubbaarraas uma uffiste wayyoo. Kanaafuu warri atan sirrii miti dogoggoraniiru siniin jedha amma kakkaadhimni ishii kun maal godha seetan in arga ugaa argee waarra ta'e inni isetoo deema jechaadha kun akkasidha amma ka maal godha bakka ishee duuba deebi'ee argee jira wayyoo mul'ate kaasareen eessa seena kaashiin isa seenti kaa ishiis dhiisetuma isa dhiisee deeme garri ishiin itti haftu kaa umaattuu naftochaadha kan maal gooti salphatte ishii salphatte bakka isuma kanatti haftee isa kanatti heerumti inni kun obsa qaba laala miskiina kana irru kuttus waan tokko siin jedhu ishiidhaan bichaa edaa kana irratti hojjettaa jedhee tutti dubbate ishiin immoo amma kana hiinka katti laal amala dubartootaa keessa anuma ijaan argame kana maal gooti hiinka katti lakkii jetteetu kakatti kanaaf viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaay sheer godhaay sabskiraayib godhaa warroonni maatiinaaf hin taane akkasitti dhirsiifniitiin adda ba'anii jiru wayyoo nama gaddisiisa jiru. Qabanii reebanii daddarbatanii walharkaa fuudhanii feenyoo sibiilaatiin baay'ee kokkolfanii ittis gaa'isanii ittis tuttufanii jarma baachisanii. Mo'eera Yesuus mo'eera Yesuus mo'eera.